قتي بادتي ربين كان كاسي فلتي سبيرك آيات ديني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني ملكاي نمنما نان ديني كن ساقلي كان جرين يسا أمري ربي تنبايقلي إن إسلام جرات رب ما تساتولي نمن إسلام جرات إسلام نولي بولي ربوس كباتو سني خالق ولي قلي نمني ربي ولي قلي نقوت ما في مراني رحمة ما كيسناني نملك سي دنيا ديني نمني أكي قبتي يوم اللي الركيسة أبدي ربي ساقبا قلبي نسات رسا اتندي بيادا قيجتك يكاليسا نماكي ببسي ربي مقام سافا كيسا إيسا تفدفنا الدنيا فاخرة سامل كيسا يا ربي كوني دقيسا نلافسي خدمة ديني رحمة ما كيسناني نمل كيسي دنيا ديني إسلام ما نزادا كان إرقاسا وبني نوكني فرما Okay, telepon atas sana kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ati artis tidak mau, kamu ustad mau, masinjan. Anani wama sitti tole waa baay'een aan jechuun ni dandeessanii koochii yookiin immoo barsiisaa booksii jechuus ni dandeessanii aktiivistiis jechuu ni dandeessanii koomeediillee jechuu ni dandeessanii waa sadii jira jechuudha. Isaan hunda gaa ani Jaafar Omaanin siyaama abbaan keessi baase. Jaafar Abdullaati kanumti abbaan kee anaa baasee kanumaan utuu hin ta'in natti tola. Bareedaadha gaa yeroo hunda waan maaree dhageenya. Khayroon inshallah waan maqaa rabbiitiin hin eegalamne barakaan qabdu. Nyaataas bismillah jee islaamni eegalaa yani aguu quraana qara'us bismillah aguu sayyaaraa yaabbatus konkolaataa yaabbatus bismillah jee eegalaa waanuma hundaa bismillah hin eegalaa. Bismillah walhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن والاه وقال الله تعالى رب سبحانه وتعالى قلته في سورة الحجرات سورة حجرات كيست ربي مالجا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب سبحانه وتعالى ننجا ربي مالجا يا أيها الناس إسنومنا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى قرتي ديرا في دوبرتوتا إسنقوني إسنومنا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعربوا سبا في سبلا موتا شني قوسا قندج فإسنقوني إسنومنا قرتي إن أكرمكم أمو خنا رجعنا ربي سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إرى قرتي صداتا خيسانيتو رجعلا إن الله عليم خبير ربي سبحانه وتعالى وان اسن هجن تنشوفا نبي خجا دوبا ان شاء الله زمان غرتي علمنا ما غرتي بيتك يو جيبه غر بيه برادي مخيس جرا زمان نمني غرتي سبت كو جيبه غر سب برادي مخيس جرا زمان نمني غرتي بفان ولد دادتو نانو ولد دادتو بكم سان ولد دادتو ادان ولد دادتو قبينيا ولد دادتو انا خيس جرا غاي جعفر ان شاء الله تعالى akkuma dhageenyutti akkuma garrutti oofaa deemaa jirtutti maaltu waan gandummaa kana fide siitu dura kaase moo eessarraa dhufte? Gandummaan kun sheekii waan adda dhufte tun ta'ini waan bubbultee jirti. Jaafarii miti kan gandummaa kana kaase. Yoo Oromoof dubbachuu yoo Oromoof haasa'uu Oromoof dhaabbachuu malee gabbaanillee yookiin gabbee jechuun ani nama biyya guddate keessa jiru annama biyya faranjii keessa jiru biyya faranjii keessa jiraadhus ummanni faranjiiyyuu jechuudha gaafan dhufee biyya kana keessa seenu akka namummaa koo qofaaf gurraachina koo laalanii
yookiin immoo nan dinne namummaa koo qofaaf ofitti na fuudhanii na barsiisanii hojii naa kennanii mana naa kennanii akkan biyya kana keessatti jiraadhu fi qaada waggaa 10 ta'us yookiin immoo akka feete jiraatta biyya kana keessatti akka kana naa godhanii biyya kana keessa jira jechuudha. Ani nama barumsa jararraa illee hanga ta'e fudhadhe. Sigalee. Kanaafiyyuu wanti gandummaa kuni akka inni bareedaan taane ani suma gara kiyyaatti illee nan beeka aslan immoo durumaayyuu nan dubbadha. Gandummaan kun nurraa qofatu hin ta'ini durumaa kaasee waan jirudha kun immoo waan jirudha wantoota adda addaatiin walitti bu'insa adda addaatiin gandummaan dhufee ture hedduu kana waa'ee Jimmaatiif Arsiitii fi bakka uuma Jimmaatiif waa'ee Arsii qofa bakka dhimmuma ajandaa tokko namni tokko jechuudha ajandaa baafatee waa'ee dhuma sanarraa dubbatamaa ture ani akka diqqaa jechuudha ganama subiirraa akkuma rafiitirraa ka'een akkuma ani dur taphadhu jedheetanii waa'ee Arsiis waa'ee Jimmaas dubbadheen ture. Namoonni baay'een natti mufatanii jiranii waan kanaan namoota baay'eedhaan walitti mufannee jirra. Kanaafuu ani yeroo baay'ee kanan irratti hojjedhus kana bashaan akkasitti taphadhee na qabduuf Jimmaa jedheen dubbanneen. Ani Jimmaa jedheen dubbanneen Oromoodhaa jedhee tan gabbee dubbadhe malee ani Jimma jedhee gabbeen dubbanne ati yookiin Oromoo miti jettee Amaarri nan dhiiftu jechuudha sii galee. Kanaadha. Wanti irratti dubbatamaa jiru gandummaan ana qofatu hin ta'in namoota bakka baay'eedha gandummaan kun dhufa. Tokkoffaa kan inni irraa ka'e gandummaan Kaayiroo Iskendariyaa irraa ka'e. Kaayiroo Iskendariyaa irraa gandummaan kan ka'e jechuudha. Dhalate kan inni achitti ulfaa'ee kan inni daa'ee kan inni ilmoon achitti guddate Kaayiroo Iskendariyaa. Aywa mee taarraata ati duraan dursee Jimma rakkina Arsii Harargee Baalee Wallagga Shawaa gartee Boorana kanarra rakkinni itti qabdu maali? Oromoodha jechaa jirtanii wanni ati uumtanii jiraarra? Lawama tokko wantan uumeen jiran, uma tokko waan ganda namaarraa wantan dubbadde hin jiran. Ani ajandaa nam tokkorraan dubbadde malee aslan ani ganda namaatti hin buune ajandaa nam tokkorraan maqaa isaa akkas dha'ee maqaa isaa barreeffadde ajandaa isaati kun jedheen ajandaa isaa fudhadhee dhufe malee maqaa ganda tokko hin tuuneen aslan. Ntunya ana miti kan tukes namni wal gandatti bu'aaran namuma kaani malee ani ganda namaatti hin buune ani ajandaa nam tokkoon fudhadheen dhufe jechuudha. Waan kun dhukkuba gartee zamana asiin duraatillee gaafa rasuulaatillee wal fixaa turte gandummaan tun gartee Arabaa fi Araba naman ta'in dudduu wal fixaa turte. Mee jechuun jecha maammeen jeerraa kaanu maali jechi gartee jee namni tokko saba tokko illee hin dhiisa amantii keessaa illee ni baha bakka fedhe seenuu danda'a. Oromoo irraa deemtee Oromoo akkamitti seentame? Oromoo irraa deemee Oromoo? Sabuma Oromoo tokko gartee ani akkam amantiidha waan gartee ilmi namaa amantii irra dhalatee gartee gara amantii biraa dhufuu ni danda'a, amantii Islaamaa dhufuu ni danda'a, gara Kiristaanaa deemuu ni danda'a. Oromoo irraa kaatee Jimma na godhaa, Arsii na godhaa, Wallagga na godhaa, Shawaa na godhaan tuni yeroo duraati maali waan Kuni kongumaa waan danda'amu miti maaliif tokkoffaa Oromoodha. Oromoon akkamitti Oromoodhaan naqee ani akkasii gosa kanatti deemee gala kan jedhu wanta akkasii wayii jiru silumaayyuu. Shakkii wayii qaba oo keessaa akka shakkii qabaatee jiraatan akkas jedhee dhugaa baasoo himee nu wajjin jiraate garuu immoo wanti inni har'a hojjetame namni tokko akkamitti Oromoo anadha Jimma ta'e deemeetan yookiin Harargeedhaanii ani gosti kiyya akkasii naqee balaa yoon jedhe kun qaanfachuudha. Kuni waan hin jirres waan addunyaa irra hin jirres waan bara kana dhalateedha yookiin immoo waan bara 2020 dhufaaru kana irratti dhalateedha malee waan takka arginees hin beeknu. Nu guddifachaa kan inni itti beeknu Amaarri yoo ka'ee dhufee guddifachaa Oromoon durumaa beeka guddifa akkuma faranjii nama nu guddifataa jirtu jechaadha. Wayi miti akkuma faranjii nama nu qeebalattee biyya isii keessatti nu guddisaa jirtu. Oromoon akkuma kana gadaan gatii bulu gadaanis dur akkas qeebalee guddifachaadha uummata guddifataa ture jechuudha. Kanaafiyyuu faranjiin akka itti nu qeebaltee guddifachaadhaan faranjii jala jirra jechuudha. Istiin amma isaan gartee biyya takka irraa deemtee biyya takka yeroo taatu siitizina biyya takka yeroo taatu dhalootoo kee saba kee biyya kee yaani paasapoora numa jira bara. Dhibbaraa dhibbas hin kannan gartee amma Faransii yoo jiraatte Faransii paasapoora sii kannan gartee siitizina achi ni taata dhalata biyya Itoophiyaa yookaan Oromoo ta'e kanarraa jechuun sii kannuu hin dandeenye gartee faranjummaa. Jechuun biyya kanas turtee gaafa waggaa shaniin booddee intini si kenname jechuudha waggaa 5 yookiin waggaa 6 yoo turte biyya kana keessa aadaa jaraas wantoota tokko gaafa bartanii kaatanii gaafa sana keessa isin kennuu danda'a jechuudha. Gaafa sana keessa siitizinaati Faransaayidha. Garuu immoo uummata biratti Faransaay midhatti rifiiji akka taate si beekanii
Jarumaa wajjin wal makattee anjara itti jiraatta malee you are refugee. Refugee la sinjaa wanti biraa hin jiru jechuudha. Maaliif waan kun gartee big deal jettu faranjii maaliif waan kun waan guddaa ta'a namni tokko ka'eetuma gartee faniidhaaf jecha wayii hawaasa walii buusuudhaaf gartee waan fedhe gara social media isaatiin yoo gade waan kun maaliif yeroo hunda guddata gartee yaani yeroo dargaggeessa biratti gartee atu yetta dhugaa sitti himu nama dhugaa si himu feet dhugaan hima I'm talking the truth jetta anis dhugumaan isinitti himarra. Okay. Namni waan xiqqoo si dubbannaanii maaliif baay'ata kanaan jettanii namni taraan tokkotu gabba'ee dubbate waan akka gandummaa kana arsii waan akkasii kana jedheetu dubbate Harargee jedheetu dubbate Jimma jedheetu dubbateeti hin aaramu. Namni illee itti naaru ajandaadha godhatee kanallee hin jiru. Namni beekamaan tokko immoo beekamtii qabanu namoonni bebbeekamaan tokko yoo gabba'anii waan akkasii kana dubbatanii uummanni illee ittaaraa. Illee maaliif akka jechuun mucichi kun maaliif waan kana barreesse jedhee taaruu danda'a. Maaliif sababii inni beekamtii qabuuf sababii inni beekamaa ta'eef utuu nama hin beekamne ta'ee waa'ee gandummaa faarsee waa'ee gandummaa arrabsee manni gabbee gandummaa jedhee faarsee namni isa dhaga'u hin jiru jechuudha. Kun immoo qabatama yookiin immoo bakka guddaa gatii uummataaf qabuuf bakka guddaa gatii sooshaal miidiyaa kanarratti qabuuf namni akkasii of eeggannoo cimaa gochuu qaba. Tokkoffaa lammaffaan immoo Memee yoo ilaaltanii jiraattan amma jarroonni famasiin like famous jechuun namoota bebbeekamoon jechaadha. Bakka namoonni OMN irra dalagan usa ta'u, namoonni Oromoof dubbatan usa ta'u, namoonni waan baay'ee ilaama Baqqaleen Garbaa maal jedhee ture ergasii Baqqalee Garbaa maanni Dr. Mararaan Jimmaan keessaa lafa malee nama hin qabnu jedhu. Utuu namni taraan jedhee wantichi haasaan sun fudhatamee hanga waan deemamu jechuudha. Maaliif inni gatii Oromoo biratti ga'a Oromoo biratti gatii beekamaa ta'eef Oromoo biratti gatii kabajamaa ta'eef gaafa akkas jedhu haasaan kun hanga eewwanaa jechuudha. Uummata Jimmaas uummata Oromoo guutuu madeessee jira jechuudha. Tokko kan lammaffaan immoo Jawaar Mohammad adda gabbee yoo tunni ijoollee akkas bakka kanarratti ka'a gayyaati uummata kana ajjeesaa jedhe Oromoon dhageessiif dhageettii qaba. Yoo immoo Oromoodhaanis gabbee gandi kun akkas jedhee ganda kana qoodee arrabsee wanti sun akkuma Jawaar jedheen ta'a. Maaliif namni beekamaan ikkoo akka laalteeraatti Doonaald Tiraamp amma gisee wanti tokko wassanu gisee wanti tokko chaappaatti rukutu jechuudha wanti sun ni ta'a jechuudha. Maaliif like famous alaaftinatti yookiin immoo beekamtii gatii qabu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wanti akkas ta'u wanti gandummaa gatii dhufamee wanti haasa'amu. Bari isinumaatu sooshaal miidiyaa irraa kana atis islaama gartee isinumaa mataan wareerse gartee yeroo hunda waan adda addaa fiddan sagantuma adda addaa baastanii warri ammallee lolaa jiruus ni jira gaddeebitanii jira kana hojii haasawitanii jedhuus ni jira aartii atillee waan kana hin haasawite islaama amantii qabna amantiin teenya huduuda daangaa nu goote waa hunda waan kana waan hojjettan kana yeroo irraa gaafatamnaa gisee garii yaaddanii. Maaliif anisuma dhugumaatti maaliif hundi keenya addunyaa kanarraa anga jiraannu hin beeknu. Jechuudha. Dhiifama namatu naa barreesse. Hundi keenya yoo jechuudha gaafa laayivii kanarra seennee ni beektani sheexannis akkasii nama waswaastu jechuudha. Anamma laayivii kanarra seenu jedhee yeroo baay'ee gaafa inni seedee sheexanni kun nama waswaasa. Sheexanni nama mo'achuudhaaf cinkama jechuudha. Laayivii irra seensi jedha wanta kanarraa dubbadhee wanta kanarraa ajandaa tokko akkati fudhattee baatu siif ammachi yookiin siif qopheessa jechuudha. Sheexanni akkuma isin beektan baay'ee. Kanaafuu nuyi jaallanneeti miti malee anamma jaalladheeti miti amma laayivii waraabuun kun xiqqaadhee dhufe jechuudha. Xiqqaadhee dhufe laayivii waraabuun kun jaalladheeti miti. Rabbiin utuu na qajeelchaan akkaan keessanii sheekii ta'ee akkaan keessanii dhufee daawaa uummataa fi ni qajeeltan rabbiin jibriil gadi hin buusu beektaa? Namni gartee sababa gartee amantii tanaafis amma namuu biyya jiru silaa hojjechuu qaba. Yaani yeroo hedduu gartee waan kun gartee namatti xiqqaa muraasa kan gartee sheekottee arrabsuus kan gandummaa naannummaa jedhee waan kana jedhuus gartee arrabsoo osoo hin ta'in gartee namni naannoo gandeetti dhalate takkoon amma gartee Jimma keessaas goota hedduu jira, Harargee keessaas goota hedduu jira, Wallagga keessaas, Shawaa keessaas, Arsii keessaas hunda keessa goota qabdi. Ulamaa warra siyaasaa taatu hunda keessa jira. Gartee naannoon takka caaluun gartee biqilaa fi wayiin wal caalti naannoon hundi waa qabdi. Biyyi takka biyya takkarra waan caaltuu ni jira. Mee dhukkuma kana haguyyuu akkana deemu kana dargaggeessa isin biraa deema. Mee waan kana akkamitti dhaamsuu dandeessanii amantiifoo akkamitti gartee isin gartee duuluu dandeessan?
kanan dhaamsa ijoollee keenya kan dhaamuu danda'uuf nu ijoollee xiqqaa miti kanaan booda nu ijoollee namoota gurguddootu waan kanarraa illee dubbata. Gosa kamuyyuu kan ta'e rabbiin gaafa uumu isa kana Oromoo godhee Amaara godhee Silxee godhee hundayyuu gaafa uumu namni tokkichatu uumame qullaa isaa dhalate jechuudha. Gaafa deemus addunyaa kanarraa qullaa isaa deema. Oromummaa isaa fudhatee deemu wanti inni fudhatee deemu hojii isaati. Hojittii isin addunyaa kanarratti inni hojjete. Hojii khayrii tokko yoo nan uummataaf hojii khayrii tokko hojjetee deeme gaafa sanan gaafatama jechuudha. Amma gisee namni baay'een namni addunyaa kanarratti na arrabsu wallahi laazim nan diinqoan. Maaliif yeroo baay'ee giseen ilaalu al tokko giseen asaboo jechuudha. Mee hundi keenya kun ni duuna gara fuulduraatti ni duuna. Hundi keenya hadha duunee borduunee keenya hin beeknu. Garuu gisee gandummaadhaan adda wal baafne inni kun akkas jedhanii maqaa walitti baasanii gaafa wal qeeqanii gaafa wal arrabsanu rabbiin iyyuu kanarraa nu gaafate jechuudha. Ani suma dhugumaan jedha. Maaliif ani isa gara kiyyaatti an aslan ganda tokko tuqee ganda tokko takkaas arrabsee hin beeku. Arrabsees hin beeku takkaas immoo arrabsine mungkin Amaaraa arrabseen jira. Amaara Oromoo arrabsuu jiraatiin arrabseen jira. Sanayyuu rabbiin naaf dhiisu. Gartee yeroo garii kunoo amma jechuun yeroo garii wala arrabsan gartee wala arrabsanii nama hunda wala arrabsanii dhuftaniitu ammaas walitti deebitan. Maali waan kun yeroo hunda namni si garchuun gartee silaa jijjiirama fiduu qaba. Yeroo takka kan arrabsan maqaalee mogaasan dhuftanii ammaas waliin gartee araaramne jettanii akka tapha ijoollee tokko ta'a yeroo hunda waan kun moo maali sooshaal miidiyaan kun maali akka isin bira amantii gartee mee yoo dhugaas deebine dila isinii haasa'u kana waa'ee amantiitii yoos deebine ilmaan gartee kiristaanaa beentii haa taatu amantii isaanii gartee hordofaa waan dandeen gartee hawaasa isaaniitiis tajaajilaa jiran keenya kana mee atirraa kaasii irra hedduu maal tajaajilaa jirtame? Okay. Yoo ilaaltanii jettanii kan miidiyaa kanarratti nama arrabsus shamarranis dhiirris musliimuma keenya giltsiin dhugaan jirtu kanuma wanti dhoskamee dudubbeetti isaa saamu hin jiru maqaa Faaxumaa Kadijaa Aayishaa fi Kaziinaa maqaa Sittiinaa makasii waggaafatetu jechaadha. Facebook irratti dhufee kan nu arrabsaarusi keenyuma jechuudha. Kanuma musliimaati. Dhiirris dhalaanis jechuudha. Hin argineen kutaa biraa keessaa yookiin immoo amantaa biraa kan qabanu dhufanii nu arrabsanii naa hin argine jechuudha. Kuni amantaa keenyarraan waan addaadha jechuudha. Ani yeroo baay'ee gaafa dhufee asirratti ijoollee kolfisiisu ani wantan dhaqqame yookiin wantan fayyadamee ijoollee kolfisiisu maaliif ijoolleen gizeena jala dhuftee akkasiin bashannantee yookiin ganda namaa jibbeefitu hin ta'in yookiin immoo sana jibbeef nama arrabseef nama qeeq maaliif ani like comedy jechuun ni beektanii haasaa yookiin haasaa kana kolfataa jechuudha. Haasaa wal fakkeesseeti comedy jechuun. Yookiin immoo nama kolfisiisuu jechuun namni akka inni bashannanu ani yeroo baay'ee jechoota adda addaati arraboota adda addaan ni fayyadama. Saatii sana keessa arraba baay'eetu illee na mudataa keessaan illee namoota baay'eetu na arrabsanii keessa ani arraba namaallee arras ta'e boris ta'e ani nan dhiise jechuudha. Wallaahi sheekhi saa bashaan arrabsitu gaaddonyoonni kiyya miseenjareetti fuudhanii ilaalanii nagaan akkas bananii jaafar maaliif hin arrabsinaan jedhan obboleessoon jedhaniin. Anillee adda akiraa kanarra addunyaa kanarratti mucaan sun akkas jettee haadhati arrabsitee waan jedhanii na arrabsanii. An adda yoo na arrabsee mucattii sana bor argadhee afootu hin jedhuufiif. An mucaa sana har'a argadhee amma namni gisee na arrabsu deebisee na arrabsu maaliif borgatiin argadhee afootu hin jechisiifanneef yookiin feesbuukiin kona duraa gubatuu ta'uu danda'a yookiin allaa waaliin feesbuuk irraa baduu hin danda'a. Kanaafuu gisee namni na arrabsu liqimsee dhiise jechuudha. Rabbiin nama dhiise nan dhiisaaf jedhe kanaafiyyuu ani gisee namni keessaan dhufee na arrabsu galatoomaa yookiin immoo okee jedheen bira darba malee deebisee illee ittiin erguufiifana jechaadha. Maaliif yoo nadha deebisee erga akkuma isinitti meeqa'e rabbiin immoo bor irraa na gaafata akkamitti ati nama callisaa tokko arrabsita akkamitti namni tokko zimmetteetuma nama arrabsita kuni rabbiin gatii na gaafatuuf ani namni na arrabsinaa illee hin arrabsu durumaa qabee kuni yookiin intiniki jechuudha. Kanaadha sheekhi. Mee warra gartee silaa si hordofuuf فقرتي نموتو قرتي تو تيسو هردفوس قبا خنا هردفوس قبا خاسي هردفوس قبا خيسو هردفوس خيسي هردفوس قبا مين موتان كان عمال جتا نما إسلامتين مي أتيو أرى قرتي خنا أرى دوتا سينجان تات يو أرى دوتا سينجان دام سمالي دام متورى فيسبوكي خناف وري فيسبوكي كوني المام مسلمة تاتي واقفتانس غوتمان غوتوتي فيسبوكي كان أرى وري جرتانو تكوفا
jechuudha. Wanti nu godhaa jirru guutumaan guututti uummata keenyaaf waan baasu miti. Uummata keenya waan addaan kutu. Uummata keenya waan Oromoo garbummaa isa ergasii daranti jechuudha. Garbummaan sichi dhufu jechuudha. Garbummaa guddaadha. Nurraallee faaqamee hin bahu jechuudha. Kanaafiyyuu waan akka Baalee, waan akka Arsii, waan akka Jimmaa, waan akka gandummaa kana nama dhufee isin irratti faarsu bilookii ofirraa godha. Gorsa kun nuufis hin fayyadu. Jenereeshinii ijoollee keenya ganaa dhalattuufis hin fayyadu. Nu warroota biyya alaa jiruutiif walitti naqaartanii ammas akka kana qofatu hin ta'in amma shamarran Arsiitiif shamarran Jimmaa Suudi Arabiyaa kana keessatti mana tokko keessa nama 10 hojjetan jedhan. Nama tokko keessa mana 10 kan hojjetan Anarsiidha ati Jimmaadha. Ati Jimmaa miti Arsiidha akkas waliin jechuudhaani mataa walirraa cicciranii bakka hojiitti ari'atamuu galanii jiran. Kan kana godhu immoo nuyi eenyuun warroota ajandaa godhatee wanti tokko haasaa xiqqoo qabatee ajandaa godhatee feesbuukii kanarra bahudha. Ani ofitti nama maaliif ani yeroo baay'ee wanta irraa waan nama kolfisiisu gatii ta'eef anis mungkin waan kanarratti hirmaadhe gatii waan feesbuukii irratti hirmaatame jennaan shamarran keenyallee walloluu eegalanii jiran. Wanta akkasii kun gizee baay'ataa deemee uummata keenya immoo walitti buusa. Namni guddaan sammuu isaa keessa galfataa deema jechuudha. Sammuu isaa keessatti ulfaa deema jechuudha. Gurraachaa deema jechuudha. Amma asirratti majaan gizee madaan inti yookiin wanti ta'e hiddee mukti waraanee utuma arraa boofajjeesa. Akkuma sana iyyii gandummaan xiqqaattee utuma wantichi ballataa gaafa deemu gurraacha'ee asumaan qanii tokko fan addaa jechaadha. Uummanni illee wal fixi jechuudha. Mee gaafiin si gaafadhes yoo arra duuta siin jaan warra feesbuukii kan Arsii kan Wallaggaa kan Shawaa kan Harargee kan Booranaa kan Gujii kan hundaaf maal dhaamte yoo arra duuta siin jaan dhaamsa maal dhaamte warra feesbuukii. Toobadhaa gara rabbiitti deebi'a wanti biraa waan jiru jechuudha. Toobadhaatii gara rabbiitti deebi'a ani suma dhugumaa isinitti himamiti wallaahi hadhatu naa danda'amee jennaan jechuudha. Hadhaatu naa danda'amee naan toobadhee gara masgiidaatti galee afaan kana sirriitti intini gochuu eegalee biyyoota addunyaa irratti hundeemee daawaa karaa laa ilaaha illallaa irratti tun gizee koo fite kanaan booda natti tola. Maalni addunyaa irratti beekamuudha adee waan guddaan hojjedheera. Beekames immoo kanaan booda ilmaan musliimaa addunyaa kanarratti argamtan warroonni laayivii waraabdanus warroonni waan baay'ee hojjetan guutuun keessanitti gara rabbiitti deebi'aan jedhaan isa gara kiyyaatti anis rabbiin naa qajeelchuu hundi keessaniyyuu warroonni kan na jalatti na laalaa jirtan rabbii jedha du'aa inaa godha akkan gara rabbiitti deebi'uuf wanti biraa waan jiru wanti nu qabnu hin jiru kanaan booda zamaaniin keessa jirra jechuudha. Wallahi fitnaadha isinuma yoo isin sirroytan hawaasni keenyallee ni sirraawaa fuuldirri keenyallee ni tora. Warri social media silaa'u siyaasaas dhiisaa jechuun hin dandeenyu siyaasaas tartiibatti oofaatuma amantii ofiitti oofachuu gartee muxawwa taatee warri siin jiru maal jettaan muxawwa taatee jedhanii hajoos gaafii qishnaa ta'us gaafii gartee dhugaa ta'us. Muxawwaa jechuun namni xaaqiyyaa keewwatee dhufeefi miti namni dhufee achirratti dannaseefi miti namni hareeda dheereffateefi miti namni hareeda dheereffateef sheekii ta'uu hin danda'u namni xaaqiyyaa keewwateef jallaabiyaa keewwateef sheekii ta'uu hin danda'u. Nama baay'ee yeroon ilaalu irra keessisaa sheekiidha. Yaani egaa akka awaaliin isaatti jiru nama sanagaa mataa isaa diimeeffatee deemu wayya. Maaliif yeroo baay'ee argeen jiraanii hareeda dheereffatee kan dhugaatii dhugu hareeda dheereffatee waan ajaa hisdii kan nama hassadu. Kan nama waraanu, kan nama ajjeesu, kan gandummaa faarsu nama baay'een arge jechuudha. Kanaafiyyuu ani alhamdulillah rabbil alamin asirrattan iyya malee jechuudha diinii koo irratti jabaadha. Hanga ta'e nan salaata rabbiin salaati jedhe hanga danda'u nan salaata rabbiin nurraa qeebalu ani immoo gabbayee footoo akka jechuudha zijaajarra dhaabbadhee footoo ka'ee hin poostatu maaliif rabbiin akkanii zijaajarra yookiin immoo salaataa footoo keessanii gadhiisuuf miti salaata kana kan noome akkan dhokadhee rabbiin kadhadhuuf malee yookiin immoo nama gargaaraan footoo kaa viidiyoo godha feesbuuk irrattis hin poostatu akkan keessanii maaliif namni naa arguudhaaf hin salaatuan rabbii jedhee gatti hin salaatuannaan dhokadhee ganama subiis manni kee neebar nam tokko hin jiru mana tiyya keessatti salaata tiyya nan salaata waan narraa eegamu tokko nan hojjedha. Waan taphata immoo manni ijoollummanis nutti jirti ni taphannaa dhufnee maaliif gatii yeroo baay'ee gatii maaliifan dhufee asirratti taphadhaa gatii na bira Oromoon hin jirreef gatii na bira namni tokko hin jirreef ni beektan egaa biyya faranjii
jireenya biyya faranjii. Jireenya biyya faranjii keessatti geessanii baddaa keessa si kaa'an yookiin immoo geessanii bakka tokko ganda tokko si kaa'an akkati bakka sana geessee achitti jechuudha gatamta bakka gatamuudhumaan wal hin caalu bakka faranjiidhaa fi Senegaalii wantoota adda addaa malee Oromoo hin argitu. Na an bakka jiru kanaafin jechuudha bakka kanatti laayivii kanarra ba'ee xiqqoo si sammuu kee kana bashannansiisee irraa ba'a malee jechuudha. Ni beektan isin namni biyya faranjii namni hojii sirriitti hojii isaa hojjetatu ganama subii gisee ba'ee galgala manatti galaa gaafa galgala manatti galee uffata miiccatamu mana miiccamu nyaata isaa hojjetatamu ni haxannaamoo yookiin intini daftara kana laalamoo yaani waan baay'ee jira biizii wanti nama godhu jechuudha. Wallahi dargaggeessa keenyaa fi dhugaa jettee nama hunda Rabbi subhaanahu wa ta'ala haa qaceelchu. Anaafisille atillee dhugaan siisaa qaceelchu gartee namuutu warra waan khayrii hojjetu Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu. Afaanuma kanaan gartee waan babbadduus dubbanna afaanuma kanaan gartee khayriis hojjenna lachuutu afaanuma kanaan dalagatanii saniif gartee waa'ee gandummaa kana firaa dhaabu dura gartee namni gandummaa kana itti dhaadatee karaa godhatee guddaan dura gartee shayxaana gartee kan ittiin dhaadate gartee uumamaas kan ittiin dhaadate gartee jabeenyaas kan ittiin dhaadate fir'aunaas akkasuma halaakame shayxaanillee gartee ana khalaqtanii minnaa gartee ibiddaraan uumte jee kan dhaadate akkas kanaan no dhaadatus gartee bu'aa takka hin qabdu rasuul alayhi salaatu wassalaam wanta na foqqottuudhaati ajooytuudhaati dhiisaa jee saaboo isaatii fi gartee yaani meeqa gartee rasuulii walitti gartee saba tokko taasise gartee bilaal gartee kan abashii gurraacha kan ture gartee يعني ديبي حمزة خان قريشي دا سلمان فارسي را خان سهيل رومي را غرتي ورد فكنا توكو تاسفتي امانتين تي نكاسي سبما اوفيت نيمچوني واتك قبض يو تين كداد توتاتي بوا هين قبض خساره مال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرتي توكون كيسن غرتي ولين ذاتان ولين چالتني الا بتقوى الله جا بريد منان ديرم منان غرتي سبمان غنن ول چالو هنجرو جي غرتي سودا ربي نما منتي قبوتو ربي برت الله خبجا قبا الدنيا تنتلي خبجا قبا درجيسا خين خان غرتي زمان خان نانوما غندوما والفتاج روخان ربي سبحانه وتعالى نو حقت يلچو ربي سبحانه وتعالى قران خيس دبته ومن اياته غرتي علامه ملتو توكچما ربي ترى غرتي اسين مودا لبو تكرا اسين نجا هندي خينياو سلطه جي اماره جي هندي خينياو ديمنه زورو زورو غرتي آدو مت ديبنا غرتي هندي نو آدو مت ديبه غرتي فيت سبب فيت مدو فرنجي جي غراچ جي ادي ديما بوري جي اچمتي هندي خينياو اچ ديبه بليان كنجا سنيف وان خيري من امن اسلامتي توكو اسرتي خيري هاجا لغتو رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد دون رامن بو ايسين نوف دامني ما نرد ولا نمنو ورزلا نوكيكوس كومنتي دادا بريسوس نجرا خاسين لولو جروس نجرا خنا لولو جروس نجرا هندي خيسانو دغيفدا بلوك اللي سنينغون ان شاء الله وانا بلوكي مالك بلوكي نم تو كونغودينا ساني غرتي چال غرتي ول چالو شني في غرتي ابدا في غوسان ونامني ول چالو تك هنجرو غرتي جماعتو خنر چالا وان جاموس ختامني تبري فمس تك يلم هنجرو هررگه تر چالا وان جاموس هنجرو ختامني تدو بايبل خي سنجرتو ولا غرتي كتاب خي سل هنجرتو غرتي علمنا ما ربي والقطيسه وما اتخاذ ربي سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم علمنا ما خنا وان امنه هندر غرتي چالچفنه بريچنه علمنا ما ولو ما غلط ربين امنه كافر في مسلم جي ربي سبحانه وتعالى دبته بليان كي غرتي زمن علمنا ما والفطوت رخيص رسول ارغمه na garte aramni garte gurracha fitu ture rakko ture san kaisa quraishin zaman sani amanti hin qabne akkasi rabbi subhanahu wa ta'ala warra mukha boce garte mukha gabbaru garte warra eelarra wal fitu bishaanra wal fitu saban wal fitu dubartira wal fitu nabiyyi keenya rahmatan lil alamin gode erge ummata kana wal taasise dukkanarra min adh-dhulumati ila nur rabbi nubase duwa dukkanati deebu nurra hin balbaachisu namni islaamummaa himatu jecha saatiifachu sabasa khabaju sabasa tiftumsu dogogoro arke sirreessuudha malee waan gartee warra duulaniif hin qabdu gartee maammeen gartee saba fadhaa himatu saba fadharraa dhufu fadhu jimma haaseenu fadhu harargee haaseenu kaan haa ta'u namni hin jijjiiratu waan gartee waraqaa taatee qalama namaa dibanii nama hin godhan namni waan fadhee matee dhaadachuu dandeenya inshallah sani gartee waanuma khayrii walii dhaamna mee Jaafar
Facebookis gartee lole dallaneen hin gabaabsa je waan kan akkam godhuu feeta aseech maal ta'uu feeta maal godhuu feeta gara amantiitiin amantiin waan sirraa barbaaddi hawaasnis waan sirraa barbaada jiruun teetillee waan sirraa barbaaddi maatiin teetillee waan sirraa barbaaddi mee inshallah taala waan ta'uu barbaaduu fi waan amantii tanaafis gootu mee inshallah nu himi inshallah ni gara funduraatti akka karoora kiyyaatti ani afaan biyya kana sirriitti baradhee kana qofatu hin ta'in biyyoota adda addaa irra deemee karaa laa ilaaha illallah qabadhee jechuudha daawwatu fi sabilillah irratti daawwa fi sabilillah irratti yookiin nafsiin koo akkasiin baatu ani karooran qaba tokkoffaa lammaffaa immoo ani amma kanaan booda jechuudha waan akka dhufanii asirratti qallii qalladan wantoota adda addaa inshallah yoonaaf danda'ame yoonni isinatti tola du'aayinaa godhaan isiniin jedha isiniinis namoota baay'eedha waan feesbuukii kanarra galanii wantoota xiqqoo akkasii haasa'urraas akkan dhiisu maaliif nam tokko gisee feesbuukii eegalee rakkoo guddaa ni beektan jechuudha akkaataa isaa jechuudha irra gali isin jedha maaliif sheexanii akkasin deemtanii nama hamattanu akkasin maqaa nama waamtanii hamattanii ibiddatti isin oofa jechuudha hin gammada gisee nu laayiviirra seennee arsiin akkas godhe jimma akkas godhe maammeen akkas ta'e jaafar akkas ta'e gaafa nu jennee haasofnu maqaa namaa sana hamannee foon namaa gatii nyaataa jirruuf jechuudha kanaafuu sheexannis akkuma kana ibiddatti nu oofaara jechuudha angara funduraatti inshallah yoo rabbiin na dandeessisee jedhe yoo rabbiin giidoo isaatiin ni jedhe ani nama daawaa godhu jechuudha nama daawaa godhu ani gaa karooran qabu yaadan qaba rabbiin immoo wakiilii naaf buusu jedhee halkanii guyyaa kadhataa wakiiliitu rabbiin naaf buuse kanaan booda bakka jireenya addunyaa kun xiqqoodha hanga jiraadhu hin beeku rabbitu beeka anumti kiyya otummataati jijjiiree jechuutu naaf jijjiirame gara funduraatti immoo laazimi maaliif namni al tokko gisee biyya isaatii ba'ee maatii isaa deeggaruudhaaf of jijjiiruudhaaf biyya isaa jijjiiruudhaaf ba'a jechuudha. Kanaafuu gaafa biyya keenya baane laazimi nu xiqqaan kuni barumsillee na barbaachisa jechuudha. Barumsillee sirriitti na barbaachisa naaf hafa. Kanaafiyyuu yoo naa danda'ame inshallah hundi keessanii jechaadha wanti sun du'aayinaa gootan akkam barumsatti baradhee akkan immoo waan ammanii jedhe galmaan ga'u kanumaadha wantan yaadnan qabu wantan haasa'u jechuudha kanarratti. Maashaallah Rabbi subhaanahu wa ta'ala hunda keenya waaqa ceelchuu gartee rabbumarraa waa hawwina namni gartee seenaa lama dhiiseetuma deema takka fokkottu akka Hiitilariis akka Fir'aunaatis akka Mallasiis namu seenaa badduu hadhiisee fi seenaa babbareedduu dhiiseetuma deema akka Rasuulli alayhi salaatu wasalaam sahaboonni isaatis gartee jaarraa abbaa gadaa faanis gartee warri Oromoof du'ees gartee hedduudha ulamaan teenyaa Sheekh Bakrii Saaqolooti ulamaa hedduudha seenaa bareedduu warri dhiisee deemes ni jira nutis akkasumas seenaa fokkottuu fi bareedduu dhiifnee deemna yoo Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu sattaree bareedduu nu godhe malee meesaniif waan takka asirratti gaafii si gaafadhe nama hundaafuu gaafii ataatu boru gaafii kana hundaan gad dhufa inshallah ta'ala wantoowwan amantii islaamaa diiguu nama kaafira beeta waan wuduu balleessaatis namni beekaa miti yoo haa addaste takka dhuufte takka bowliin sirtaa fincaan kartee bowliin karaa lamaan hin baasu irraa baate gartee uduunni kee cabe yoo soomana gartee soomantee jiraatte yoo nyaatte takka dhuide soomanni keetis badee rabbilleen itti si gaafata qada kafalta akkasumatti gartee waan hundi waan isa diigaatiitu jira amantii tanaas an islaamaa yoon jee waan amantii keessaa nama baasuu jira mee maal jettee yaadda takka nu beeyta takka nu himuu ni dandeessaati an islaamaa yoon jedhe islaamati gartee islaamarraa baatee gartee waan islaamarraa nama baasu takka yoo yaadatte kudhani ulamaan kudhannu keeyse san boru cufa waliin laala cufa laala dargaggeessa warra feesbuuk irra azaanu godhu kana waan tana keessa boru iflaaluu qabne jechuu gartee aniin kun islaama moo islaamaa miti hojiilee tana keessatti nuti naman kafarsiisnu ulamaayin lafa keesse quraanaa fi hadiisarraa waa kudhani ilma namaa amantii keessaa isa baasu. Waa jijjira. Angate irraa isinii waa muudhamu bori moo borullee dhuftanumaa asirratti tokkoffaadhaa gartee namni shirkii godhu rabbitti waaqindeessu rabbi waliin tokkoffaa nama shirkii godhu lammaffaa nama sobu sadaffaa nama waan rabbiin hin jenne tokko waan nama haasa'u afraffaani boru dhufna inshallah eenyu waan kana namni dirqama beekuun gartee hojiidhaan waan keessaa amantii tana keessaa gochaan hojiidhaan keessaa bahanii fi waan jechaan keessaa bahanii jira beekta
وانا كسي خيسانا باسو جرا انا خفري بس انا اسلام ما فدو جچو في وان غرتي هوجي دان غرتي اتي وجچ ايه سنه كسي nama rabbiin isaanitti deemanii amanuu صح mana شرك kufrinnaa deemuu jechuudha. Mana kufrinnaa deemanii rabbiin hin jiru yookiin immoo akka nama yaani xaawootii yookiin sibiilatti amanu akka jara hindii sana jechuudha. Namni akkas jedhes kaffaree jechuudha. Tokko namni immoo mana xonqaa yookiin immoo mana nama waa himtuu deemes akkasitti kaffareedha. Akkas yaani akka namni mana xonqaa tokko deemee rabbitti shakkaree wanti kuni amma ka'ee nam tokko shittoon kun na fayyisa yoo jedhee dhugee kaffaree jechuudha qamaan akkas taana. صح واحد بورو دفنه والله ورا اسلام في انجو خنا غرتي وان صلاتاتي في صلاه بليساتي في غرتي صلاه اللي وان بليساتي جرا وان تول چاتي جرا امنتي خيسايس وان نما باسا جرا نمني شرك متكتينا ربي ولين واقن ديسو ربي ولين وايامچو سي غرتي نمني فيسبوك رتاي اسلام ما خيسا كان غياو جرلان شب جچو جرا غرتي سنيف تنوان كورنان نمني فيسبوك رجرو نمني فيسبوك رجرو واي امنتا سايو دغتي جرا dagate anuma walitti qabeechuudha. Wallahi. Daganne wallahi laazim daganneerra. Facebookiin kun nahi maayoon jeen takkaan siit asjalatu naan barreessu. Waa kudhanii mee abbuma sadi afur shan irraa nahi maayoon jeen wallahi namni warra kubbaa taphatu tiima tokko nahi maayoon jeen as jala gasirreessan Arsenaal, Barcelona, Marre, Manchester, Jinni nama kurnan warra sirbitoota Oromoodhaan na barreessaa yoon jeen gartee Ali Birraa irraa kaasanii all the way down warra amma sirba baasu jirutti dubartii fi dhiira hedduu barreessan gartee warra siyaasaatis artistoota yoon barreessaa jeen akkasii guutan warra laayivii feesbuuk irra beekames godhaa yoon jeen hunda kana gaggalchan ammoo waan amantii tana keessaa si baasee ibidda jahannam nama naqaa mee kudhan naahimaa takkaa shanan naahimaa yoon jee wallahu aalam. Girsiin fiitti magaalaan maaliif hunda isaan beeku hangata irraa beekaa hunda isaan beeku maaliif wanti kun laazimii nuufafa jechuudha. Amantaa yookiin waan quraannis hadiisnis ganaa nuufafa qara'uu qabna hundumti keenya iyyuu maaliif hundi keenya gadi duunuuf addunyaa kana irratti jechuudha hundum wallahi hanfaynan qajeela jedhe rabbiin gaafa nama qajeelche malee hin danda'amu. Anuuf hin qajeelche jettee hin dandeessu. Rabbiin kuduraadhuma isaatiin gaafuma rabbiin si qajeelche malee ati ofin qajeelche jettee qajeeluu hin danda'amu jechuudha. Anammoo gara kiyyaatti ofin qajeelche jedhee jechuudha yeroo baay'ee jechuudha ofin cinqaa ture. Never of qajeelchuun hin danda'amu rabbiin gooftaan guddaan yoo nama qajeelche malee jechuudha sheekii. Ani baay'ee yeroo baay'ee itti faleen jira. Baay'ee itti taabees jira. Na dide bakka. Ofin qajeelche jedheetuma na dide. Never waan akkasii jira. Bar amantii tana baradhaa oggoo jaaniif gartee salaata namni sirraa salaatuu hin dandeehu gartee waan salaataa hunda barachuu amantii tana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hundaa qajeelchu mee taala tarma tokkoffaa ta shirkii tana waan jala seenu shirkuma tana himnee saglan boruu himnaa ta shirkii yeroo jennu shirkii rabbiin gartee haqaan gabbaramaan isa malee hin jiru waa hela hin qabu qindii hin qabu keessa fakkaatu hin jiru kan nama gargaaru kan nama tumsu kan nama ajjeesu kan nama jiraachisu isa malee hin jiru jee namni itti amanuudha gartee gabbartii haqaa rabbii subhaanahu wa ta'ala isaaf godhuudha gartee namni isa dhiisee waan biraa gabbare muka dhagaa haa ta'u jinni haa ta'u nama haa ta'u dubartii haa ta'u maallaqa haa ta'u kana hunda gabbare rabbiin subhaanahu wa ta'ala islaamummaa keessaa namni kun ni baha nama islaamummaa keessaa boo rabbiin hin godhin namni kun shirkii goonaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala isaafillee hin araaramu dalagaa isaa hunda rabbiin jalaa balleessa jannatallee rabbiin ni hongeessa gartee manni isaa ibidda taa'u baleeyyan kiyya akkana taanis akkasuma itti aansine mee insha Allahu ta'ala boru walii himna gartee yoo fakkeenyaaf isin amma fakkeenyaaf namni hijibuunis amantii keessaa nama baasu se'a ammoo hijibuun ni dilaawa itti gartee malee amantii keessaa hin baastu sirba dhaggeeffachuunis ni dilaawa amantii keessaa nama hin baaftu gartee haraami rabbiin irraa fagaadhaa jee gartee zinaallee dalaguun akkasumatti waan jakka babbadduu rabbiillee gartee yoo irraa toobatte si araaramu wantoowwan biraa akkasitti irraa haasoin insha Allahu ta'ala tan biraa gartee dimokiraasii tanaatiitu amantii nabi Muhammad dhufeen tanarra dimokiraasiitu gartee mirga namaa eega bareedduudha maasha Allah jee nam sappoortii godhee jaalatee waan nabiyyiin dhufeen gartee hin jaalanne hin baranne didee jibbe namni kunis gartee amantii isaanii ba'u baleeyyan kiyya gartee
ولو أوسو شكل لك أباتيشو مالف رسول سجا ورتي وانا كنات أنا مرتي كنا قرا نما أجيسا زينارت سكنا ما قرا هركنا مرة مرة أمنتي تنرى شكك أباتي نمني وادي دي أمنتو متن روان تكدي نمني سن نكفر إن شاء الله تعالى برو كرنا نسي والجافنة رب سبحانه وتعالى نوالا في سبريجان كي يبدأ جهنم نما إجتا آخرات إنسان هم بين نولا في أسرة عين ما الربس سبا الربسو if arrabsu nama tokko arrabsu yooni fi gartee sakaratul mautiin si dhufte deebi'uun hin jirtu irraa toobachuunis hin jirtu eega toobaan gartee duute jechuudha. Saniif waan takka osoo hin rafne galgala kanallee duutu hin beeytu guyyaa kana duutu hin beeytu boru duutu hin beeytu torbaan dhufu duutu hin beeytu amata dhufu duutu hin beeytu halkan duutu hin beeytu guyyaa duutu hin beeytu. Tanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala 24 saa 24 hours isinii islaama malee hin du'inaa nuun jee obboleeyyan kiyya amantii tan nuti akka aadaa fudhanne gartee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam osoo hin argamin duras maqaan isaa Muhammaduma Ibraahimis nabi Ibraahimis akkasuma Ciisaanis maqaan isaa sanuma Abaa Bakri akkasuma Bilaalis akkasuma ture gartee maqaadha gartee maqaan isaanii akkasuma jira amantii tanaatu waan ati dalagattee fi waan ol dabarfattee nama fayyada malee Jaafar ta'uudhaaf jannatan seentu Jamaal ta'uuf jannatan seentu Muhammad ta'uuf Hadiyyaa ta'uuf hojii sirraa barbaadu gaggeessuudha qabda. Mootummaan tokko heera kaayyate heera san jala deemuu qabda. Makiinaa tokko konkolaachiftu ulaagaasi heerasii guuttee yoo jala deemte malee karaa irra ufsan heerasii ispiidii barattee akkaataa itti ooftu gaazee itti neeytu gartee banziila itti neeytu ispiidiitti deemtu waa hunda guuttee ulaagaasii guuttu malee balaa gaagaamaa sirra ga'e amantii tanaas yoo akkas taate malee gaagaamaatu nama ragee obboleeyyan kiyya hunda keenya nu haa qajeelchu nutis waa nama arrabsuun wallaalee arrabuma akkas hin qabdanii qabna kan arrabsuus agartee khayrii dubbatus afaanuma kanaan dubbata sabni irraa dhufnes oromuma irratti ka jiraannus islaamummaadha oromummaallee itti jiraanna amantii teenyarree irratti jiraanna walaakin boruus agartee oromoodhaati jee rabbiin naman gaafatu tak ati arabaa jees hin gaafatu Muhammad jala deemtee agartee amantii teetiif maal goote saba keetiif maal goote miskiina gargaartee ibaadaa salaata akkam gaggeesse kana hunda herreegamuuf teenya obboleeyyan kiyya inshallah taala sa'a 24 gartee data if duraa fitu sa'a if duraa fitu maallaqa fitu hirriba if dhoorku malee takka waan bu'aa isiin qabdu hin jirtu waan social media tun saniif khayri dabarfadha boru osoo hin boonyeen isin jaa mee maal jettan warra gartee asirratti ganama kana lolteen kan maqaa isaa dhoytee adda addatti kalolteen ka dallantee namni yeroo dallan egaa ni oowwa yeroo oowwite san waa jetteen hundaanoo maal jettan gaa inshallah ani makuma nama tokkoon ajandaa godhadhee dhufee aslanii waan irratti dubbadheen jira kanaafiyyuu ani dhiifama uummata illee gaafadheera silallee ammallee gaafadheen jira dhiifama nama nama waa barreesse dhiifama nama gaafa dhiifama irraa odeemne dhiifama jechuun nama sammuun isaa guddatee fi nama bal'isee yaaduu fi nama waa'ee nama amantaa isaallee sirriitti beekuudha. Dhaafi nama guddina sammuu kan qabuudha. Xiqqeenya wayitii miti namni tokko gabbayee nama dhiifama gaafachuun xiqqeenya tokkotu hin ta'in guddina sammuutii fi beekumsa qabaachuu irraan tokko. Namni immoo dhiifama nama gaafanne hayawaan jetti arabni jechuudha yookiin hayawaana bineensa jechuudha nama yaaduu hin dandeenyee fi nama waa tokko hin beeknee fi nama jaahila jechuudha nama waa tokko hin beeknedha. Namni immoo gabbayee nama dhiifama nama gaafatu waan guddaadha. Maaliif amma faranjiini gizee amma kun karaaraan deemaa jira baaduu jetti faransiifaan baaduu jetti karaarraa dabiitti gizeetti karaarraa beekaatu merci sin jetti yookiin akkuma sin karaarraa jirtanu thank you irraa bitattee kaatee galateeffatta faranjii. Faranjii gizee amma qodaa tokko bishaan tokko gizee dhaqee irraa bitadde thank you jedhanii maqaa bakka intiniidhaan irraa bitattanii kaatanii thank you jettanii. Innaa kanaafiyyuu namni dhiifama nama gaafachuun guddummaa sammuun bal'achummaa yookiin immoo nama bal'isee yaaduudha. Anis yoon balleessee jiraadhee kana qofatu hin ta'in duris haddas yoon balleessee jiraadhe dhiifama naaf godhaa gara kootiin namni na hamattan namni maqaa koo nyaattan namni halkanii guyyaa dubbattan rabbiif rasuulii jedhee anaafootu isinii jedheen jiraan. Fillafiitii rabbiitti akka inni namni tokko maqaa kootiin rabbii fillafiitii rabbiitti dhaqee gaafatamus hin barbaadu afootu jedheef hin jiraan. Maqaa kootiin akka namni tokko fillafiitii rabbiitti gaafatamus hin barbaadu afootirillaa jedheef hin jiraan. Eenyuufiyyuu nama na arrabses nama na qeeqees nama na zallames nama maal godhe afootirillaa jedheef hin jiraan. Allahu akbar. Rabbi sirraa jaalatu obboleeyyan kiyya islaama jechuun gartee obboleeyyan islaamni obboleessa islaamaatii jaa rasuulli laa yadhlim gartee isallee hin miidhu
ولا إسلين تكيسو إسلين انتفاتو جي إسلامني هنكنا ولله انتفاتنا ولله انتكيسنا ولله خبجا ولقرو يو نمني والدبي غرا غرتي خطاب ربي تي في غرا حديثا دي بياتي أرارم بوسا ربي سبحانه وتعالى ننجا غندما نما تقوفو واتقا ينغوتو نمني تدادة يندنو اتما هونغاوا سنيف إن شاء الله خرا ربي تي في قرآن ربي كبني جلها ديمنو وكبلو إسلامات تنسين جا gartee warra jechaa nu tuttuutanis koomenti nu tuttuutanis dhiifama sila irra nama asirratti anaan irraa arrabse nama hedduu dhufee daawwata sila yeroo jaafar arrabsuus sagantaa baafatee namni wal tuttuquus hedduutu toora kumaa fi wantaa dhufa bakka khayrii tana silaa shayxaanii namatti hin dhiisu gartee waqaliilu min ibaadiyya shakuur yaa rabbiin ummata xiqqoodha warri galata naa galchuu jaa gartee irra hedduun isaanii faasiquuna warra daangaa kiyya tarkaanfatee ja'a warra tuuta rabbii rasuula alayhi salaatu wassalaam ta'uu qabna tuuta gartee tuuta rasuulaa jechuun sahaabota isaati radwaanullahi alayhim san ta'uudha qabna eega islaamoonni islaamaa'uudha gartee 100% islaamummaa tana seenu yoo dhiisanis mee maal jettani mee sheeki sirri mee maal jettani yeroo baay'ee kan amma waa'ee gandummaa kana iyyuu faarsu irra caalaa shamarran keenya waan kana kan fidu shamarran tokko tokko jechuudha hunda baqaatu ammallee asirra maal naan jechuu jiran bara ijoollee warra jimaa tanatti dhugaa himii naan jechuu jira hijiba himuu jirraa duraanis waa ila kunumti gandummaadha jechuudha nama waa'ee jijjiiramuu qaba waadni kun jijjiiramuu qaba sammuudha namni keenya garbummaa jala waggaa 100 guutuu ture miti hin baranne ni galee kanaafuu quraana qara'uu qofatu hin ta'in barumsa barachuu yookiin dippiloomaa qabachuutu hin ta'in bilcheenyina sammuu kan jedhamu jira akkas yookiin ati isin jechuudha quraana kana fixuu qofatu hin ta'in yookiin maanni yuunivarsiitii galtanii eebbifamuu qofatu hin ta'in bilcheenyina sammuu jira namni magaalaa keessaa baadiyyaa keessaa kan dhufe nama magaalaa keessatti dhalate caala namni magaalaa keessaa kan bahe nama baadiyyaa gachisiisu jira jechuudha gowwaan yookiin immoo namni waan beekne jechuudha na yeroo adda addaa irratti barachuu qofaa mitus sheekota danuu jiran intini danuu jiran jechuudha warroonni babbaratanii jiran ustaazii danuu jiranii laakticheerii baay'eetu jiranii jarri kun kuni barumsatuu qabanuu wanti jarri yaadanuuf wanti jarri assaban baay'ee waan faallaadha jechaadha barumsa barachuu qofaa miti namni sammuun guddachuun namni sammuun bal'isee yaaduun barumsa qofaanii miti kan dhufu jechuudha. Waalaikum salaam. Galatooma warri hundinuu warri daawwattanii sheer gootaniis hunda keessanuu shayxaanaa fi shakkii fi shirkii isin irraa qabu jenna inshaallah. Gartee rabbi sinaatii sobbalayyan kiyya bakkuma jirtanitti tanuma walii kadhanna waanni walii goonu hin jirtu nutis waan dogoggora gara tokko wal sirreessu akka obbolummaa islaamaa namni yoo waa dogoggores waluma sirreessu an kana arrabseewu nama biraa dhiise kana arrabseewu hin arrabsu maaliif jennaan faayidaan qabu arrabaan hin deebisan gartee waan khayrii deebisan malee yoo namni tokko sibira jiraatee sintuma jee yeroo san amantiin firaa dhorkisiin jetti gartee yoo duutellee ati gartee shahiidee taatee duute walaa kun nama si arrabsee nama dubbii fadhu dubbii dhiisaniif jaan nama nyaata fadhu nyaata dhiisaniif jetti oromooni gartee warra feesbuuk kana gartee laayifuma dhiisaniifi rabbiin hunda haqaale gartee karaa khayrii irratti nu haa kaasu atilleen sibira halkanii rabbi sirraa jaalatu sagantaa boru gaddeebinee gaafii deebisaa waa'ee amantii islaamaa irratti islaamummaa keessaa waan nama baasu namni dirqama beekuudha qabaa yoo tana arkee tana barate namni ansaan islaama guutuu san rabbiin naajee udkhuluu fi silmi kaaffaa jeesan laalee namni keessatti ifa laaluu jenna jaafar kiyya galatoomii arraba keetii hojii teetis siyaatii sun sinjaa rabbi jecha wal jaalanna yoo isin dogoggortanis walumatti himna waanni walii goonu hin jirtu guyyaa akhiraa waanumatti hojjetteetu sii ta'a inshaallah waa hundaa'uu laalladhaa waliin jenna inshaallahu ta'ala hin jarjarinaa suuta deemaa dargaggeessii jenna oromoon takkuma karaa oromoon takka jaan je oromoo lamaatii jiraa je gartee takkuma oromoon takka hin jirtu oromoon hundinuu takkuma abbaan isii takka haatii isii takka deebee ilma namaa walumaa galatti abbaan isaanii aadami hawwaa achi dhumattee galatoomii nagaa fi rahmanni nabiyyi keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaa fi maatii isaa kan addaan hin cinne ilaa guyyaa qiyaamaatitti irratti haa jiraatu asuma irratti raawwanna halkan gaarii naaf buliyatiisi anis guyyaa gaarii naaf haa ta'u والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنجاب بخير نجينا جراد إن شاء الله إن شاء الله قلتوما سنسي ربي نسي نجراد شسو ربي نموري كيسان نفدير سو أستاذني تكو كان كان كيسان يجولا ورد تتكا شبابا كان ولتكا بيك زيرا كنت كجرو أكسدو في yaada nu qabnuu fi maalirratti akka dubbataa turre
nurkaa fuuchuun keessaniyyuu maaliif sheekoliin yeroo baay'ee gizee ilaallu of dhaadachuuf jira sheekoliin gurguddaan dhufanii nu wajjiniin gad deebi'anii jechuudha nu wajjiniin hin mari'atan yookiin immoo nu wajjiniin dubbatan jechuudha isin immoo dhuftanii keessaan nu waamtanii nu gorsitanii hanga dandeessan fiddanii asitti nu baaftanii yaada keenya nurraa fuuchuu keessaniin yaani waan guddaadha namoonni keenya yoo laaltanii jiraattanii jara sirba ta'uu kan koomedii hojjetu yeroo baay'ee Oromoon keenya of dhaadate jechuudha namni sirba baasus namni baay'een gad deebi'ee ijoollee yookiin nu nama akkaan keenyaatti wajjin gad deebi'anii naasa'anu isin immoo akka nam tokkotti akka sheekii tokkotti akka ustaazii tokkotti nu gorsuudhaaf dhuftanii asirratti yaada nu kennitanii kun karaa badaarra deemaa jirtanii karaa kanarratti deebi'a karaan kun nuuf hin malu karaan kun siif hin malu karaan kun isa sanaafis hin malu waan kana irratti deebi'aa jettanii nu gorsuu keessaniif ani isa gara kootiitti galatoomaa isiniin jedha ani baay'ee na gammachiiftanii jirtanii sheekii galatoom hojii manaa takka seeqanneen si gallakkisa hojii manaa takka labeessiraa baanu amaarii joosan seeqanneen si gallakkisa akkam jetta wamaara kun inshallah mustaqim maqaa kee kana bakka raadhu maqaa sahabootaati maqaa Jaafar eenyuti Jaafar kun umriin isaa meeqa eessa dhalate Qureeshii irraa saba kamii eenyu fira eenyuti maal hadiisa rasuula waa dalagi waan irraa beektu fidii boru gartee hojii manaa tanu nu godhi gartee Jaafar jechuun maali gartee eessa dhalate eessa guddate duula meeqa rasuulaa jiduure eenyu hadiisa meeqa rasuula irraa haasa'e umriin isaa meeqa eessa dhalate umrii isaa meeqa du'e mee maquma kana Jaafar kanaahu qoradhuuti xinxaaliiti akkasitti hojii manaa godhi nu kottu warreen maqaan Maammadii Aayishaatis Khadijaatis gartee hundi keessanuu maqaa keessan qoradhaa bakka irraa dhufe gartee ka Oromootillee yoo ta'e gartee maqaan wayiif namaa ba'a akkanumatti maatiin namaa moggaaftu maquma keessanuu dura hiikoo isaa bara eenyu eessarraa dhufe waan kun wayirraa namaa kannan raayyaa abbaa mancaatiitu jee gartee namaatu ilmoo argatee eega ture maqaa akkaan jaalataa Muhammad itti baase jee yeroo itti baasu kana eega guddate kun mucaan kun gartee mata jabaata salaataatiin salaatu wanta hin jiru nama yaamee horii qalee re'ee wayii qalee gartee du'aa godhuuf nama yaamee Hotta jen du'aa naa gootanii har'a maali du'aa inta maaliiti maali sii goone jennaan mucaa kanarraa maqaa jijjiiruufadha maqaan isaa maali jennaan maqaan isaa Muhammadii hay maqaa Muhammad keenya sallallahu alaihi wasallam maqaa kana jijjiirta jennaan maqaan ani jaaladhe sanii fi maqaan kun walumattuu hin deemu jeen Muhammad keenya ergamaadha ni salaataa hajji godha nu ajaje kun hin salaatu waa hunda khayriin dalagu amma maqaa kanaan irraa jijjiiraa jennaan akkam maqaa kamii jijjiirta jennaan inni haa filatu ani maqaan baasuuf yarra booda jee dubbin akkasii obboleeyyan kiyya maqaan kunis gartee yeroo garii maqaa guddaa kana fudhannee deemnee Khadija Muhammad Aisha fudhannee deemnee dubartiin mataa gallakkistee filtee meekaappii gootee suuraa snaapshaatiin gootee asirra dhiira fatanaa godhu jirti dhiirtiinis akkasumatti surree cirtee tajilbii uraa achi uraa qaamni saalaa kun hundi uraa ciccirtee akkasa kaa'e dubartiinis kofoo kaayyattee dhiirtiinis kofoo dhiiraa fi dubartii adda wallaale obboleeyyan kiyya dubartiinis yaa obboleeyyan kiyya rifeensa kee jaarsuma kee malee namni takka itti ajamu jiru gartee rabbiin irraa si gaafata si kanne rabbiin duwwaa kaansar si gallakkisee mataa kana si godhuu danda'e obboleettitiyya saniif profaayila kee ilaalladhu harruma jijjiirii osoo hin duune eega duute profaayilli kee akkanumatti taa'ee diliin sirra deemti qabri keessa si azaabanii sanii hojii ta'e morkii ta'e fudhadhu kompiitarra seeni harruma barbaadii boruun si gaafadha sagantaa godhannee Jaafar eenyu mata duree sanirraa yoo rabbiin ulaaffise haasoyne achi booda gaafii deebisaa waa'ee islaamummaa balleessurraa isni haasoynaa galatoom inshallah asirra dheereyse bishaan illee ni qabda an bishaan illee qabu bishaan dhugaa lesiniin jennaan ayilaandii guutuu fite tun dhugu akkana bishaan bareeda amma kana muruccaa ceeti dheeboonne beeyta Facebook kun akkasuma godha guyyaa tokko nu kofalla waan bashannanaa waan haraam hin taane waan nama kofalchiisa rasuulli nama kofalchiisa gartee yaani gartee coora qoosaa wayilee nu godha dullattiin takka itti dhuftee abbaan kiyya isa jira jetteen gartee abbaa isiitirraa gaafattee abbaan kee gartee jahannam keessa jira jennaan loltee dallantee achi deebite hoottuu jeen abbaan kiyyaa fi abbaan keetillee achi keessa jira namni jannata umrii meeqarra seenaa jettee ni fagaafatti dullattiin jallatan seentu deem jaan gartee yeroo dallante as deebisee gartee hoottuu jaan gartee umrii akkanarra seena malee akka umrii ta'e tanarratti namni hin seenu rabbi gartee walladii adhaka rabbi kan nama kofalchiisu rabbi kan nama gartee namallee boochisu waan daangaa hin tarkaanfanneen wal bashannansiisuun waan gartee wal gagammachiisuun hanqa daangaa hin tarkaanfannetti bareedduudha sanis inshallah yoo rabbi jee walumaan suuta goona yeroo hunda haraamii fi halaal qofa jechaa ooluun faayidaan qabdu obboleeyyan keenya waliin boharra galatooma isin jaamaal janaga warri naqaa joos arra isin naqu boru sagantaa gartee waan amantii islaamaa barreessu irratti wal neynee islaamummaan teenya tana guutumoo irruudhaa waliin laalla inshallah maula
yaa galatoomaa sheekii inshaallah bor rabbiin nu dandeessisee rabbiin nagaan nu bulche akkas kan isaa caalaa rabbiin nagaan nu haa bulchu hunduma keenya yoo rabbiin ija nagaa wal nu agarsiisu galatoomaan amiin isiniin jedhaa amiin nagaatti. hayya nageetti naa bula salaamu alaikum